birrii ma biyya sana fudhattee yoo dhuftee gaarii ta'a akkam kan ta'a jedhu sirraa muuxannoo fudhachuu barbaade. Beerut kara Itoophiyaa mu kara Dubai dhufuudha. Dubai dhufuu barbaadde jirti yoo achi baankiitiin immoo gadi na jalaa bu'aa ka jettu farkatti. Sababa baankii irraa gadi bu'u daldaltoota faana wal qunnamuu bas karaa Dubai jijjiiruuf immoo waayifaa hin jiru hin hineef amma waggaa lama kana keessatti jechaadha. Kanallee hanuma isaanii hanuma jaarsaaf jaartiidha kanuma jaarsa sanaan sagalee naaf qabdi dhokatte. Namni baay'een jiru mana keessa maa amma rakkin birriiti malee maaliif mana san qayyartu ishii? Waggaa lama xumurtee kan faltiin achis gadi bu'aadha qaba beeruti. Dura fakkeenyaaf dura birrii Itoophiyaatti ergattee turte yeroo jalqabaaf naannoo birrii 22,000 bicha biyya naaf ga'ee jette. Ajjee tokko. Baankiidhaan birrii 22,000 qofa naaf ga'ee jettee kanaaf booda immoo barkatte. Isheen amma silkii hin qabdu ka silkii ittiin namoota quunnamtu hin qabdu waayifaan hin jiru siruma bilbila isheetiin nama dawwaltee hin beektu erga biyya sana deemu. Maaliif qoyjar maaliif hin binne faraboonni silkii birmashiitti naabitamaan jennee daataan guuttattuu reeshii maal akka inni jiru. Silkii ni qabdi fudhattee deemteetti daataallee hin guutanii fi waayifaan illee hin jiru jaarsaaf jaarte isaan immoo wanni risiituma guuttataniif fayyadamu. Jechuun ishiin maangaa farneessi jedha bara ishiin timcoomti masmara naabaasaa jettee paakeejii maanguuttannee jira bara amma nu bira amma dirhama 40 kan ji'a siigalee paakeejii akkuma kun Itoophiyaa irratti amma isin paakeejiin jedhamu kun hin jiru. Inni maani jira anu asuma jira Dubaayin jira gingaruu isheen na didanii jette bekka naanna ga'anii sirumayyuu naan jette haala akkasii haasofte beekta. Kanaafuu kontiraataa ishee ofitte kara Dubaayin tikeetti muruu fi araboonni kan achiin didanii paakeejii hidhuu fi yookiin immoo masmara baasanii waa eeggannoo gochuu fi kan didan. Egaa jaarsaaf jaartiidhaan kontiraata kun xumuree akkas ji'a tokko garuu ani ji'a tokko edda kontiraata kee xumurtee booda ji'a tokko nasaa hojjettanaa jedhaniiru jette gaa ji'a tokko sana nasaa beeku waan maal akka ta'e. Nasaa hojii birrii kaffalamuufi? Ka ji'a tokko sun hin kaffalamu jette ani ittiin akka ta'ee gati viizaa ta'ee ani ittiin tikeetti muranii fi gaggeessan ta'e hin beeku sagan. Amma yoo Itoophiyaa galchuu baatan yoo Dubai fi tikeetta muruu fi baatan akkasitti Itoophiyaa galchu birrii doolaara irraa jijjiirantu ani doolaara tokko biyya galuu kan danda'u 3 bichaadhaan mire. Du'aadha baay'ee gadi bu'aadha karaa nigid baankii gara tokko. 3 yoo sii jedhu bara harkatti qabatanii kan galan nama Dubai kana kan weeyyamamu birriin harkatti fudhannee biyya kanaa baanee Itoophiyaa galu 3 qofa doolaaraan dhageessan. 3 yoo ta'u sirraa warasa. So bichoo durillee gara Dubai tikeetta muruu fi baatan fedha qabaatanii muruu fi baatan carraan isheen qabdu gara Itoophiyaa galuudhaan mire. Dubai kana yoo dhufte asumaati yoo danda'ame karuma kee kana hojii maanatti martaan filannoo si yoo jarri kun hindi jedhe akkamitti fidda Dubai qo'ate gudii dhawu. Yoo tikeetti asii gara Dubai hin kutanii fi ta'e jechuu keeti. Fedha isaanii malee namni tokko tikeetti mijoota na gara Dubai kan muru hin jiru bara. Jarri noo ani Itoophiyaa si fidee Itoophiyaa si galchina jechuun buluu maktii qabu bara. Inni immoo isa ji'a tokko sana nan hojjedhaa fi akka naa muraniif jette isheen amma ji'a tokko sana hojjette. Ji'a tokko keessan hojjette noo Itoophiyaa irraa si finne malee Dubai si muruu Itoophiyaa si galchina jedhanii mirga qabanii bakka kanatti illee. Haraa mirga qabu sirriitti Itoophiyaatti deemsisu. Nama akka filannootti sii kennaa jira bara ijoollee baay'een kana godha wanna ta'edha. Sinii mura inni jala hogaan noo kasi finne Itoophiyaa irraa seera biyya keenya nu gaafachiisa oduu waa taate kan itti gaafatamu jedhanii tikeetta muranii galchaa jiru. Kara biyyaa jechuudha. Amma gara biyyaatti soo galtee maallaqa sana akkam godhachuu dandeessire? Isa sitti maa jira bara doolaaratti qayyarattee doolaara 3,000 qofa kan eeyyamamuuf ka'an kan Dubaayin beeka beeruutillee akkasuma ta'uu danda'a. Kan waggaa lama ammoo waggaa lama keessa ji'a tokko malee hin argine birri 3,000 taaree moo hin darba? Hin beeku waan beeruuti isa. Hin dammarra ka mindaashii odoo beekne mindaashiitiin irreenta. Mindaashii beekumaaf 500 doolaara 150 ta'e baay'isuu 24 kan duraa 150 ergattee jirti. Doolaaruma 150 tirfii dhufa.
ji'a tokko sana gara maatii ishee biyyoo ergite sababa ደግሞ harkatti qabachuu dandeesse jechuudha. Ammas gara ji'a tokko በሚገባ ይቻላል እንደዚህ እኔ ከነሌ መለስ ይከና ጅራ በራማ ይወደዳም ከረ ዱባይ ይወደዳም ተገሩ ይወደዳም ተገሩ ኦ ጀሪ ዲዴ ጋስቶ ከመጣ ወዴት ነው ማለት ነው እቺ ልጅ ከረም ያገልከች ሲገለ አየ በቃና አብቀን ያለ ይለለ ወደ ሰደቸተ ኩሎ ከማ ወሲጂ ነው ከነ ትንተዩ ነው አገቴ ሲወጣ ato bakara kon qabu yoo akka carraa ish jedhaniif sitta deebi'a yeroo biraa yeruma xumuratte haala asiin akka dhuftu godhan gara Dubaayitti. Yoo karanaan immoo ishi jedhaniif ta'e viidiyoo nu argitu paaspoortii ishee koppii nu argitu viizaa ishee akka fuudhu jiru. Baay'ee bakka rakkoon qabu yeroo hundas ni hordofaatu. Ishi obboleessatti yoo waaqayyo sin agargaa kun bira ijoollee kaansileeshinii qabdan warra nyaatan biiroo deemti biiroo amanamaa ta'e biiroo irraa argachuu hin dandeessu. Ammoo maadaa ifaa biiroo keessan qaba. Patiketi murani figalchuma kara gara airport geessu danda'u. Oduma biro geessani biro ya kollega di buusu ma ergaa biro amanama ta'e. Sidii galee. Bilis roomi ko micoon takka maadaamini mindaaji afrii dhokkate maal goolare hundee kiyya maal goolare mindaa kan dhoowwatan eegitti dawwalbetta leebira ofisii 8,284. Senegal leebira ofisiitti dawwalte leebira ofisiidhaan mindaa kiyya dhoowwatanii cancellation passport kirana fuudhatu karantaan deebiin hojjedha mindaa kiyya hojjetu siyaasin raafuudhaaf malee raafuudhaaf hin dandeenyu. Karaa biiroo garuu eeggachuu ni dandeessi ni ergachuu dubbisii barbaadde yoo jettee ni danda'amaa ture. Inni danda'amaa turan bara biiroo kana dhiifamina gura amanee biree kotti kenna. Ukaan adallamsanii erguuf sinirraa fuudhanii dhiisatu. Biiroo hundaan itti garuu akkasa hojii biiroo hunda miti. Biiroon baqaa amanamaanis kan mirga ijoollee keenyaa eeguus kan sagalee keenya dhabuus guutee jira. Akkasuma immoo kan mindaa keenyaa fudhatu immoo biiroon guuteera. Kan beektuu bira kan mindaa keenyaa fudhatu jechuudha. Soo akkasa sirrii jira. Kanuma caalaa akka isheenitti odoo qabattee galtee immoo doolaara 3,000 kan jala. Garuu haalli qotan kan Dubaayin beekamanii beeruun tura birri meeqa kan namaa eeyyamu hin beeku. Dubaay amma doolaara 3,000 fudhannee akkatti galuu kan dandeenyu. Doolaara 3,000 ol iddoo meeshoorri guutaadha xayyaara keessatti fudhatee geejjibee jiraatti. Dolara masadi olah kata kabda for minggu kada asing. Ingale so kana kasida. Ni jole cancellation ni kabda nda faka. Jole cancellation ni kabda. Warinya to jetu dan desa akasan kulkulinalle romi indenne shi qalqa lijoj ya man ma kaida. Na kana fakata waroni nyata dan desa min danjira kuma fi basadi warimo kulkulina dan desa kuma fi balama mo sega de gadi mo faju. Yalla harra agware muda namkuto anu follow kenya kumkuto basayuka asra sabati shi kulkulinani kali wali rat kulkulina kali wali kap no cancellation ngawat dan kamu kulkulina daima kamu minda kuma bala warakan sini raw jata nadu bisa kesa kamu madafa amor cancellation kap dan justani nagal chime daraje dida dida maal fasiga ci dara ji maal gafin ke bule so maal gafin se te gafa ci barbaadu benate esa fi yesa murebe esa kale ci digen ko dagale yendo yalla garim ke setan gala ke safarti jenne mana more rabbi kan bi la qarrat budisen pura yurab jakani pura ma qarrat wa ay Jadi mana bahasa sudah murid lanjut yang kali itu. Macam makanan tinggal akhlak tinggal. Ia rasa sewat kita lagi mesti kata saya pada dia nanti anak. Oji nagar ci Dubai. Iran kamu apa boleh sih? Kan Iran kan kamu akan dibasti mana? Kan Iran kan kamu. Dibasti akan kamu kan Iran mana? Ini itu orang Yesus. Ini mana orang Yesus? Buddha soal keinan kita pakai Buddha ada koresa. Di sini kita salon shingan no fire. Wajar nanti mereka cancellation nambah. Kami korasi nata proses dulu. Jadi tadi jual cancellation ni kabda. Yalla cu abadan. Waru kulkulina waru nyato jatta. Halli wali nama tu. Isi nama gafi kabda no. Nama gafi kabda. Iya jalan. Warga Afrika follow gora mana kan follow gora warga Afrika mau warga Afrika dulu sih
Jiraafni koo obseen maalidha moo jiraatti maa eechi jirtame maalirra jirta koo dubbadhu fuula godhama nafa hari maalidha qanii translationii qabdaadha kan dubartii nyaata dandeessaa kan jirtu waafika sadii kan nyaata hojjetu ayidii kan irraa jiran nan qaba wayye Nagaa waaqayyo isin irraa baay'ee akka bultan. jira galata waaqaa miisiif isaa baay'atu akkam Nagaa galata waaqayyo. Hojiin kallee walli maalidha? maal dandeechaati Fidaatee. Fidaatee. Lakka sidaadhaan qabu kalli walli ijoollee nyaata hojjetu nyaata malee kalli walli sidaadhaan qabu shaadho sirmoojii seenaa naannoo mana rooman namni hundi zawwi jedheetu seenu marateen galcha mitikuu galchiif roomii yoo san namni dhufaa mitikuu kan kalee ciniitii fuunee dhusanii irraa fuudhee adaarii hojjetee ba'a mitikuu shikootu seen ijoollee mitikuu galchechaarti mitikuu mitikuu kalee qaana eebba'e iskiina isin tuqaanichi ta'ee silkii baase ta'ee waa'ee mate ta'ee waa'ee faayifii filaadhu mate ta'ee hundi alla waan nama rabbi irraa haabi nama baay'ee fooloo godhaa jiraati yoo ta'e namna kalecha fooloo baay'ee jala dabarsite badda namichi ada gurbayyu warra kaansileeshinii qabda mistara warra kaansileeshinii taa'ee ofii jedhama waan nama majiisan qorratti qorratti birti jagaan naa oola gurguddaadha bara gurgurraa fi kitaan bara majnuunan taa'aa oola kanaafuu biqillaatti ta'ee deebiin agarsiisa gara Itoophiyaa garuu kan boqonnaadhaan biyya arabaa kan barbaadu boqonnaa sammuu kan barbaadu irratti kan beekamu sa'aatii kana maseejii guddaa namarraa garraa ufan jechuun godhuu bicha hojjetee gasnee gudduu waliin yaadata kan fayyadamu waan baay'ee maaloo ta'isaa muudaan warra fi qabatti kan beeku Israa'el luka koo kana caccabse kan kushina kana immoo abaarsa qaba kan badeewu roobiyyee nuufis hojii barbaadii bitukku maal warshaan jira jenne bitukkuun kun kan kaleechaa sana eekwasee anime wasan ijoollee si barbaadde kanaa imjaa kaleechaa sun dhiifama guddaa dhufuuni maaliif amanuu jibbe kan jettu amanuu jibbe maal amma maqaa amanuu jibbe maal nama si kaadee jira bijoo maqaa kana maaluu galchi hawwitu lafa gabaadhaa si barbaadde maal bitukku akkam maqaa dhalo jira galata kaleecha maal taatee baate Embane bare network da bar. nama meeqa fooloo laa jiru nama meeqa taa'ee si dhaggeeffatu buutee bara Wifi si tuttu kanite kanat nala antene nala kufi. okay harallee gaariidha bultee baate hojii Kino refi no jira manatti gal. Rafika bakka sa'aatii nu deeme si jalaa kun ammayyuu odoo ga'in galgala saa meeqatti seenta Kala saabu ni sena kasi saabu da. bakka sa'aatii kudha tokko ta'aa jira sa'aatiin qabu irratti bakka haasawuun si taa'u buleecha biyya narrii batana nan jaaladha Susi manatti taatanitti malee riba manarra bagaru namana taasu ko kanatti sinumatti malee nama biraan keessum men. maal dubartii si jira jettu jirtu madara rabbi Ay asan mo keessan itu natule. naagale garuu isaa jala jalatti ture Mal kagana duma wegana duma tekko shi biya duwai kanas keessa barreete ka tekko. si barsiisuun dubartii jala jalatti ho'i Kara keetin naan ma nan takabbala dirrin. idimee kee meeqa ani rooman akkam gaaffii tokkoo baadha gaaffii poolisii beektaa eshi Idimeen tekkoodha lakki. meeqa sobini Ha? meeqa sobini dhugumatti bime Amma kara digdamuma keessa garuu soddoma seen. natti bitaa digdamoo ta'e yoo ta'u digdamu quxurma digdama sa'aatii mataa rasisee ta fuula guurani Amma kara 27. digdamii torbatti ce'aa jirta odoo fuutii amma nama oduu idimee nuugaa meeqa barbaaddatee jee indaasaa Amma kan gidi dubartiin machee mee dhiiraa olitti miti ka dhiirumaa gaditti malee. bichi giraallee dhiiraa oloo taate sirii si bulchitoo si jedhu bilchaattuudha waan hundarraa dhoofitu boqonnaa sammuu sii kenniti
minni qiyyattu michikira lugaan buka se lugaa fos caas dubartii. Inta ulakki lakki. Dubartiin daftee dulloomti kana naa walitti maa darbuun qabdi.